Maariyaam yemmus urgooftu dibataa makaa hin qabne hidda biqiltuu gati jabeessa naardos jedhamurraa kan hojjetame akka walakkaa liitiraa kan toofuutee miilla Yesuus lachuu dibde rifeensa mataa isheetiinis haxoofte manichi immoo foolii urgooftuu sanaatiin guutame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 3. Faarfataa Zarawuutaa miseensa waldaa makaana Yesuus naqamteetiin jireenya isaa waldaatti kenne akka waldattiin seera waldattiin qabuuf deema. Tajaajilaa jirusi akka waldaa jalatti fi abboonni waldaa jalatti qajeelcha waldaa jalatti waan ta'eef kuni baay'ee nama gammachiisa baay'ee natti tola. Obboleessi keenya faarfataa baay'ee jaallannu Zarawuutaa albama isaa tokkoffaa Waaqayyo isa gargaaree hojjetee xumuree waldaa makaana Yesuus naqamteetti waan eebbisiisuuf hundumti keenya naqamteen kan jiraannu naannoo naqamtee kan jirru iddoo garaagaraatti illee dhufnee hirmaachuu kan dandeenyu dhufnee akka hirmaannu isin affeeruufidha. Faarfannaan faarfantu sagalee cimaa sagalee ergaa sagalee Waaqayyoo moo giddu galeessa kan godhate waan ta'e isirratti waan hundaa'eefis inni kunis baay'ee natti tola. Kanaan dura immoo carraa argateenis amma mishiinarummaa deemee waldaan amma inni ijaaramutti keessumaa naannoo Shawaa Waaqaatti waggaa 15dha. Dhaloonni kana godhee Waaqayyo hojii kanatti ijii godhee inni immoo waggaa dheeraa kan hundumaa waldaa keessa jiraate waldaa keessatti immoo guddataa dhufee amma yeroo kana immoo namoonni kana qopheessuu danda'uu ga'uu isaatiif illee baay'ee gammachuu guddaan qaba. Faarfataa Zarawuutaa faarfataa baay'ee seenaa guddaa qabudha. Hojii wangeelaa keessatti bu'aa guddaa nama buusedha. Hojii misiyoonummaa illee magaalaa Naqamtee ala deemee hojjechuudhaan waldaa kiristaanaa nama dhaabeedha. Sana qofa illee miti tokkummaa faarfattootaa guddaa magaalaa Naqamtee keessatti hundeessanii faarfattoota akkasaa bilchina qaban wajjiniin faarfattoota baay'ee sagalee Waaqayyootiin jireenya idilee isaaniitiin iyyuu akkamitti akka fooyyessan barsiisuudhaan gorsuudhaan kadhachuufiidhaan hojii guddaa hojjetaa jiru. Albamni faarfannaa mata dureen isaa Naardos jedhu ammas addunyaa urgeessuuf eebba keessan eeggachaa jira. Faarfataa Zarawuutaa waxabajjii 11 albamii mata dureen isaa Naardos jedhu waldaa warra makaana Yesuus naqamteetti eebbisiisuuf qophii hunda xumuriitii jira. Nama mul'ata guddaa qabu kana bira dhaabannee haa tumsinuu mul'ata guddaa keessa isaatti akka inni baasuuf waan dandeenyu hundumaan agumaachinuun waamicha kootii gooftaan isin eebbisu. Hundumti keessan argamtanii hirmaattuu gammachuu kanaa yoo taatanii waldaan keenya danuu gammadde nullee baay'ee danuu gammadna. Jabaadhaa Waaqayyo isin eebbisu. Maarree uummanni magaalaa Naqamteef naannoo ishee guyyaa kana sa'a 7 irratti argamuun sagantaa kanaan akka eebbifamtanis faarfataa Zarawuutaa isin affeeree jira. Eebba kana irrattis keessummoonni garaagaraas ni argamu. Kottaa waliin eebbisnee eebbas waliin qooddanna isiniin jira. Faarfataa Zarawuutaa eebba albama faarfannaa Naardos.